daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa addunyaa mararratti argamtan nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isiniin jenna. Guyyaan irraa jimmata fulbaana 12 barrii 2025 Hegeree Miidiyaa irraa oduu guyyaa irraa hangafoota tartiiba galchinee isin dhageessifna. Hanga dhumaatti nu hordofuu hin dagatinaa. Hangafoonni oduu teenya irraa kunooti. Akka biyyaatti bara barnootaa 2017tti daa'imman sababoota garaagaraatiin barnootaan ala ta'an akkasumas kanneen barnoota addaan kutan daa'imman miiliyoonni 7 ol bara barnootaa 2018tti manneen barnootaatti akka deebi'an Ministeerri barnootaa yaamicha dhiyeesse. Gaazexeessitotaa fi miidiyaalee odeeffannoo sobaa qindeessuudhaan jiraattota daangaa naannoo Amaaraa akka waan daangaa Tigraay buqqaanitti qindeessuun hammeenya uummata Tigraay irratti hojjetame dhoysuuf gabaasaalee sobaa qindeessan irratti tarkaanfii fudhachuuf jechuudhaan biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay guyyaa irraa ibsa baaseeti jira. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa Saharaa gadii keessatti argamanii oomisha nyaataa dhibbeentaa 4 gabaaf osoo hin dhiyeessin akka qisaasa'u eerame. Buufanni xiyyaara idil addunyaa magaalaa Bishooftuutti ijaaramaa jiru akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2022tti tajaajila kennuu ni eegala jedhame. Bara 2018 keessatti barattoonni naannoo Oromiyaa miiliyoona 11 ol barnootaaf galmaa'uun kan dhagahame yoo ta'u, bara kana keessa lakkoofsi barattoota barnootaaf galmaa'anii kan baroota darbee irraa caalmaa argisiisuun isaa dhagahamee jira. Kunniin hangafoota oduulee keenyaa yoo ta'anii bal'ina isaanii akka itti aanutti isiniif dhiyeessinaa. Turtiin keessan Hegeree Miidiyaa Niitoork wajjin haa ta'u. Itoophiyaan daa'imman sababa garaagaraatiin barnootaan ala ta'an miiliyoona 7 ol gara mana barumsaatti akka deebi'aniif hunduu ga'eessa akka ba'u ministeerri barnootaa yaamicha dhiyeesse. Itoophiyaan kutaalee biyyaa garaagaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaa daa'imman barnoota addaan kutan dabalatee walumaa gala daa'imman miiliyoonni 7 ol ta'an barnoota bara barnootaa 2018tiin akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa fulbaana 5 bara 2018 guyyaa wixatarraa kaasee manneen barnootaatti barnoota isaanii akka jalqaban ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa yaamicha dhiyeesse. Sababoota rakkoo nageenyaatiin naannoo Oromiyaa dabalatee naannoo Amaaraa fi Tigraayitti daa'imman barnoota addaan kutuun carraa barnoota akka hin arganne taasifamaa jiraachuu kan hime ministeerri barnootaa bara barnootaa 2018tti daa'imman kanneen mana barnootatti deebisuun dirqama mootummaatii fi qaamolee hawaasaa kamuu ta'uu hubachiiseeti jira. Kanumaanis hoogganaan deeskii fooyya'insa sagantaa fi sirna barnootaa obbo Daawit Azaanee labsii barnootaa barumsi sadarkaa duraa tolaan kennamuu beeksise. Garuu ammoo daa'imman umriin isaa barnootaaf ga'e tokko mana barnootarraa hambisuun yookaan barnoota galchuu dhabuun seeraan kan nama gaafachiisuu fi dirqama ta'uu hubachiiseeti jira. Sababa rakkoo nageenyaatii fi sababoota birootiin walumaa gala daa'imman carraa barnootaa dhabaniif addaan kutan miiliyoonni 7 ol ta'uu ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa beeksiseeti jira. Bara barnootaa 2017tti sababa tasgabbii dhabuu rakkina diinagdee fi hojii daa'immaniitiin barattoonni miiliyoonni 7 ol barnootaan ala ta'uu kan yaadachiise Daawit Azaaneedha. Maatiin daa'immanii warri guddistoonni hawaasnii fi qooda fudhattoonni waliin ta'uun daa'imman umriin isaanii barnootaaf gahe bara barnootaa 2018tti mana barumsaa akka hin hafne dhaameeti jira. Bara barnootaa 2018tti barattoonni barnootaan ala turan dabalatee walumaa gala barattoonni miiliyoonni 31 qabxii 9 ta'uu mana barumsaa akka seenan karoorfamuu hoogganaan kun ibseeti jira. Karoora kana galmaan ga'uuf sanada sochii hirmaannaa barattoota dhimmoota gurguddoo 3 irratti xiyyeeffatee qopheesse naannolee fi qooda fudhattoota waliin ta'uun irratti hojjechaa jiraachuus beeksiseeti jira. Bara barnootaa 2015 hanga bara barnootaa 2017tti naannoo Oromiyaatti sababa rakkoo nageenyaa mudateen manneen barnootaa 37 ol cufamuu fi barattoonni 600 ol barnoota addaan kutuu hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kanaan dura gabaasa baaseen ibsuun ni yaadatama. Biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay namoota maqaa miidiyaatiin karaalee yuutuubii fi sooshaal miidiyaatiin odeeffannoo sobaa tamsaasan irratti tarkaanfii fudhachuuf ibsa baaseeti jira. Namoota miidiyaalee fayyadamuun odeeffannoo sobaa akkasumas dhimma basaastummaa irratti bobba'an tarkaanfii irratti fudhachuuf biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay jimmata irraa fulbaana 12 bara 2025 ibsa baaseen basaastuu itti gaafatamummaa hin qabnee fi kan maqaa miidiyaa fi gaazexeessummaatiin gabaasaalee baay'inaan kaka'umsa siyaasaa of keessaa qabu gabaasan irratti tarkaanfii fudhachuuf ibseeti jira. Warroonni akkasii gabaasaalee sobaa tamsaasan kana sirreessuu baannaan barreessitoota gabaasaalee kanneen irratti tarkaanfii seeraa barbaachisaa fudhachuu beeksise. Biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay ibsa kana baase guyyaa tokko dura gaazexeessaan sabaan Amaaraa ta'e kan chaanaalii yuutuubii oduurra hojjetu odeeffannoo kijibaa fi hanna tapha siyaasaa of keessaa qabu gabaase akka waan namoonni qeerraa buqqaan qe'eetti deebi'uuf mootummaatti iyyata dhiyeeffatanii fakkeessuun namoota daangaa naannoo Amaaraa walitti qabee daangaa Tigraayin saamuuf yaalii taasiseen ta'uu biiroon
kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay kun ibseeti jira. Akka ibsi kun jedhutti gaazexeessaan kun namoonni qe'ee isaanii irraa buqqan kaambii baqattootaa keessa jiran bara haarawatti ijoollee isaanii waliin mootummaan qe'eetti akka deebisu gaafatan jechuudhaan gabaase. Gaazexeessaan kun chaanaalii yuutuubii oduu neetaamoo jedhamu hoggaa ta'u jiraattota dachii isaan irra jiru kan daangaa naannoo Amaaraa buqqaatota miiliyoonaan daangaa lafa Tigraay Humaraa irraa buqqaan fakkeessee qindeessuun maxxansuu fi gabaasuu ibseeti jira. Dhimmi kun dhimma odeeffannoo qofa odoo hin taane itti yaadanii sirna heera mootummaa Tigraay cabsuudha jechuudhaan kun yakka qaamota biraa miidhuuf eenyummaa mulquuf yaalame ta'uu biirichi ibseeti jira. Kana malees gochi kun itti yaadamee shira siyaasaatiin kan hojjetamee fi uummattoota lamaan naannoo kaambii waraanaa keessa tursiisuu fi paartiin naannoo Amaaraa kan mootummaan heera mootummaa isaa hin taane fakkeessuun hafuura amanamummaa dhabuu itti fufsiisuu kan akeeka ta'uu fakkaata jeeti jira. Seenaa sobaatiin balaa fi jal'ina uummata Tigraay sababa waraana kaabaatiin buqqaan irratti cubbuu hojjechuuf bifa oduutiin kan qindaa'e fi gocha hammeenya Tigraay irratti hojjetame dho'isuuf kan dalagame ta'uu biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay ibsuudhaan qaamni yakka kana gahee hojjete kun dafee sirreessu taanaan tarkaanfii seeraa barbaachisaa mootummaan kan fudhatu ta'uu biiroon kominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay ibsa baaseen addeessiti. Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa Saharaa gadii keessatti oomishni nyaataa dhibbeentaan 40 gabaaf osoo hin gahin akka qisaasa'u eerame. Oomishni midhaan nyaataa kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu keessatti akka qisaasa'uuf sababa kan ta'u iddoo kuusaa sadarkaa isaa eeggatee ijaaramuu dhabuu, rakkoo geejjibatiin deddeebisanii dhabamuu, qorichoonni oomisha tursiisanii biyyoota Afrikaa hedduu keessaa jiraachuu dhabuun qisaasa'inaa kanneeniif akka sababaatitti lafa kaahamanii jiru. Afrikaa keessatti waggoota 3 irraa kaasee hanga 10 gidduutti jijjiiramni oomisha qonnaa irraa jiraatus milkaa'inni kun hiyyummaa hir'isuu keessatti hanga barbaadame gadi ta'uun kaabal gaazexaan gabaasee jira. Afrikaa keessatti oomishni qonnaa bara 2000 irraa eegalee giddu galeessaan waggaatti dhibbeentaa 3.3 galmeessisaa kan jiru yoo ta'u, guddinni kun haqa qabeessa akka hin taane fi iddoo hundatti wal fakkaataa miti jechuudhaan himamee jira. Qisaasa'insi oomisha midhaan nyaataa Afrikaa keessatti hedduminaan mul'atu kun dinagdee biyyoota Afrikaa hedduu irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jiraachuu kan himame yoo ta'u, biyyoota qisaasa'insa kanaan miidhamaa jiran keessaa Itoophiyaan tokko yoo taatu, biyyoonni Afrikaa Saharaa gadii hedduminaan qisaasa'insa kanaan miidhamaa jiran yoo jedhu rakkoo itti fayyadama wallaaluutiinis wal qabatee rakkoon kun bal'inaan akka mul'atu kan himame yoo ta'u, oomisha ardii Afrikaa keessatti oomishamu keessaa dhibbeentaan 40 qisaasa'insaaf saaxilamaa jedhame. Buufanni xiyyaaraa idil addunyaa magaalaa Bishooftuu ijaaramaa jiru akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2020tti tajaajila kennuu ni eegala jedhame. Buufanni ijaaramaa jiru kun waggoota 5 keessatti xumuramee balallii idil addunyaa akka taasisu karoorfamee saffisaan hojjetamaa jiraachuu daandiin qilleensa Itoophiyaa kan beeksise yoo ta'u, hojii gaggeessaan daandii xiyyaaraa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasaw hojiin daandichaa ilaalchisee turtii gaazexaa Kaapitaal waliin taasisaniin buufanni xiyyaaraa magaalaa Bishooftuu hojjetamuu deemu kun buufata guddaa akka Afrikaa ta'uu fi sadarkaa isaa eeggatee hojjetamuuf karoorfamuu himuun qonnaan bultoota lafa eerpoortiin irratti ijaaramu kanarraa kaafamaniif iddoon jireenyaa qophaa'aa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'u, ijaarsa piroojeektii guddaa kanaatti maddeen faayinaansii walitti qabamaa jiraachuu eeraniiru. Eerpoortiin idil addunyaa magaalaa Bishooftuutti ijaaramaa jiru kun waggoota 5 dhufan keessatti ni xumuramaa kan jedhame yoo ta'u, akka Afrikaa qofatti osoo hin taane buufata akka addunyaatti dorgomaa cimaa ta'e ijaaruuf hojjetamaa jiraachuu daandiin qilleensa Itoophiyaa beeksiseera. Naannoo Oromiyaatti bara barnootaa 2018tti barattoonni miiliyoona 11 ol galmaa'u biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa ibse. Torbee dhufurraa eegalee barattoonni hundinuu adeemsa baruuf barsiisuu kan eegalan ta'uu biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa kan beeksise yoo ta'u, biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa manneen barnootaa naannichaa keessa jiran hundinuu gaafa fulbaana 5 bara 2018 irraa eegaluun adeemsa baruu fi barsiisuu kan gaggeessan ta'uu kalaandarii barnootaa bara 2018 hanga manneen barnootaatti gadi buusuudhaan kaa'uu isaanii himanii jiru. Kana dura manneen barnootaa hanga fulbaanaa 16tti barnoota kan hin eegalle yoo ta'u, bara kana keessatti xiyyeeffannoon barnootaaf kenname olaanaa waan ta'eef barattoonni hedduun fedhii barnootaa qabaachuudhaan gama barnootaatti dhufaa akka jiranii fi barnoonnis bara kana keessa yeroodhaan akka eegalamuudhaaf qophiin hundi xumuramee jiru himamee jira. Haaluma kanaan galmeen barattootaa hagayya 26 hanga qaamee 5tti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, barattoonni manneen barumsaa bu'uura boruu hanga barnoota kutaa 12 jiran miiliyoona 11 ol naannoo
naannoo Oromiyaa keessatti bara kana kan galmaa'an yoo ta'u lakkoofsi barattoota naannoo Oromiyaa keessatti bara kana galmaa'anii kanneen baroota darbaniitiin wal bira yoo qabamee ilaalamu guddina agarsiisuun isaa himamee jira. Birichi barattoota miiliyoona 13 galmeessuuf karoorsatee kan ture ta'uu yaadachiisuun marii waliigalaa caasaalee barnootaa dhimma baruu fi barsiisuu xiyyeeffannoo guddaan kennamee hojjetamaa kan jiru yoo ta'u naannoo Oromiyaa keessatti lammiilee baratan horachuuf qindoominaan cimamee galmeessuu irraa eegalamee hojjetamaa jiraachuu kan kaafame yoo ta'u lakkoofsi barattoota naannicha keessatti barana galmaa'anii dabalee kan mul'ate yoo ta'u haalota rakkoowwan nageenyaa biyyattii keessa jiranii wal qabatee baroota darban keessatti naannolee akka Tigraay fi Amaaraa keessatti lakkoofsi barattoota xiqqaataa kan dhufe yoo ta'u naannolee Oromiyaa keessattis rakkoon kun iddoolee garaagaraatti kan mul'ate yoo ta'u keessumaayyuu godina Harargee, Walloo, Booranaa, Gujii fi Wallagga gartokkeerra lakkoofsi barattoota xiqqaachaa kan dhufe yoo ta'u kunis rakkoo godaansaa fi nageenya daangaa wal qabatee mudatuun lakkoofsi barattoota xiqqaachaa kan ture yoo ta'u bara kana keessatti lakkoofsi barattoota naannoo Oromiyaa keessatti galmaa'anii miiliyoona 11 gahuun isaa dhagahamee jira.